وجهك اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مصطفى بارك وجهك Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota jaallatamtoota Fuad Show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti simbira haa ga'u dhiiraa fi shamarran xiqqaa fi guddaan hundi keessan bakka jirtan maratti jechuudha nageenyi obbo Nayemar Fuad simbira haa jiraatu jedha warri haaraa dhuftan gara chaanaal Fuad Show jechuudha subscribe godhachuudhaan maatii keenya ta'a maatii jaalalaa leenuuf ta'a jechuu barbaanna warri viidiyoo kana daawwattan immoo laayikii nu tuquu nu jabeessaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Ejjen harrammoo yaada barabaraan waggaa waggaadhaan irratti kaafamu isiniif qabadee dhufeera. Maayinni waa'ee maaliitti laata? Hordoftoota amantaa musliimaa taatanii jechuudha kan moolida yookaan immoo suufiyyaa jechuudha warri kabajjan baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin gahe jechuun barbaada gamanumaan jechuudha. An ilma namaa jechuudha amantaadhaan ana biratti hin tuqamu ilmi namaa yoo fedhe waan fedhetti maalifan eebbisuu danda'e jechuudha dheengaddas gaafa ayyaana masqalaa ayyaana maalii isin eebbisaatu ture jechuudha rakkoon qabu eebba jechuun aadaadha jechuudha aadaa keenya jechuudha wal eebbisuun wal gaafachuun dhukkubsannaan wal balaaleffadhaa kan jedhu amantaan jedhu tokko hin jiru jechuudha kanaafuu arra waan kana dubbachuuf kan na dirqamsiise miidiyaa irratti yeroo baay'ee nan argaa jechuudha waggaa waggaadhaan yeroo moolidni dhufu jechuudha yeroo moolinni waggaa waggaadhaan ayyaanni moolidaa dhufu baay'een keessan akka tuffachuutti ilaaltu maalii fi waan jedhu yeroo baay'ee irratti wal lollaa jechuudha anillee waan namni kana godhu namni yartuu namni xiqqoon tokko kana godhuu fi maaliin jedha beektu ani immoo moolida baga geessan jedhee tan dhiichisa jechuudha maaliif amantaa eenyuyyuu yoo ta'e amantaan keenya akka kabajnu nu ajaja malee akka nuti tuffannu nun ajaju jala muree isinitti himaa jechuudha wanti isin beekuu qabdan jechuudha amma fakkeenyaa fi amantaa pheenxee jira amantaa adda addaa amantaa musliimaa jira ortodoksii pheenxee jira kan mukatti sagadu jira addunyaa kanarra jechuudha maal godhanii waliin jiraatu jedhu kun beektu namummaa qofaaf iyyuu wal kabajanii waliin jiraatu jechuudha amantaa waliin xiqqeessan mukatti sagaduu danda'a ilmi namaa jedha rabbiin keenya rabbiin illee kan nu ajaje kana jechuudha akka jara musliimaa jechuudha yoo jiraattan jira jechuudha hundi keessan warra dhageessan jechuudha kana miti ma moonan sobee mo'an amantaa namaa xiqqeessaa tuffadhaa kan jedhu jira amantaa keessan keessa moo ustaazota kamtu akka jedhe isinitti himee jira kanaafu amantaan namaa kabaja qabaachuu qaba dirqama ejjen laayikii waliif goggodhaati hundi keessanuu akka waliif daddabarfamu godhaa waan kana laayikii tuquun dagatanaa hundi keessanuu kana irratti yaada keessan illee koomantii jalattiin eega jechuudha wantan kana jedheef yaa Nayemar maaliif kana jettee jechuun keenoodha maaliif kana jettee jechuun keessanoodha yoo dhugaa dubbachuu ta'e ergaa toorrii dhufee uummanni fakkeenyaaf dur yeroo suufiyyaan babal'atee baay'inaan jiraatu dur abaabayyuun keenya maal keenya moolda kennuu bara miti ma booda kanayyuu toohida babal'ataa akka dhufeedha akkasi malee baay'inaan dur jechuudha namni baay'een suufiyyaa kana jechuudha maaliif wallaalumasa ta'u beekumsas ta'u ilmi namaa jechuudha akkas baay'inaan akkas ture jechuudha kanaafu amma abaabayyuun keenya akaakayyuun keenya kan nuti beeknu suufiyyaadha amma maal jettula garuu ani yooni waa biyyaa ta'es amantaa nama tokko tuffachuu miti jechuudha namni obboleessaaf obboleettii ta'e jaarsaaf jaartii ta'e amantaa adda addaatiin illee wal fuuchuu ni danda'a jechuudha fakkeenyaaf ani musliima ta'e ishee yoo kiristaana taate aniif isii wal fuuchuu hin dandeenya jechuudha shari'aadhaan seera guutamu jira seera sana guutame jechuudha akkuma Jawaar Mahammadii fi haati manaasaa kiristaana Jawaar Mahammad immoo musliima akkasiin maan beektanu kana amantaa musliimaa keessatti amantaa namaa tuffadhaa kan jedhu hin jiru gonkumaa jechuudha zalaast inni itti aanu namni waan kana yeroo baay'ee miidiyaa irratti ni poosattu jechuudha akka nama amantaa namaa tuffachuu jechuudha Allahu alam rabbi beeka amantaa karaa sirrii ta'e amantaa karaa hin taane rabbiin qofa beeka jechuudha rabbiin uume qofa beeka jechuudha inni amantaa pheenxee hordofu kan kootu caalaa kan kootu dhugaadha jedhee itti amaneetu jechuudha kan inni amantaa kana fudhatee jedhu jechuudha
akkuma isin muslimummaa caaleettan kana kan jiraas immoo akkuma kana peentummaa caaleeni kan fudhatantu ilma namaa ni jira jechuudha. Akkuma kana immoo isas muslimummaa caala muslimummaa miidhagina keenyatu caala jettanii ofuma siiftan kanayyuu inni mukatti sagadus keenyatu caala jedheetuma jaallata jechuudha. Akkuma isin jaallattan inni isin jaallata waan ta'eef. Kanaafu amantaan nama kamuyyuu ana biratti kabaja qaba, ulfina qaba. Maaliif amantaan koo nan ajaju akkan deemee kan namaa tuqu. Namni amantaa ofii jaallatu amantaa namaa tuqu. Namni amantaa ofii kabaju amantaa namaa deemee hin tuqu. Dirqama amantaa keen kabajamati ayoo muslima taates jechuudha. Muslimootaati fakkeenyaaf amantaa namaa amantaa keen jaallatta. Muslimummaa baay'ee jaallatta miti. Amantaa namaas akkuma sana jaalladhuuf bakkuma ni jirutti. Dirqama yoo dhuguma amantaa kee moo tuffatta taate amantaa namaas deemee tuffadhu jechuudha. Amma yeroo baay'een iyyuu cufaa waan nama kofalchiisu waan adda addaan ni hojjetama. Diraamaa adda addaas ni hojjeta jechuudha. Maaliifan asirratti YouTube irratti fakkeenyaa miidiyaa irratti baasee hin dubbanne yookiin immoo akka diraamaa isaa baay'isee hojjenne maaliif beektu amantaa namaa xiqqeessuun ta'u jechuudha. Iyyuu cufaallee yoo daba hojjete amantaa pheenxee kan sirriitti jechuudha. Amantaa koo itti amanantu jiru jechuudha. Maa muslima keessas ni jira kan muslima fakkaatee amantaa sana gadatu ni jira jechuudha. Akkuma sana fakkeenya jechuudha. Kanaafan amantaa jara sanatti dhaga'ama. Jara amantaa ofii akkana jaallatanuuf kabajan itti dhaga'ama waan ta'eefan jaran tokko jechuudha. Bakka amantaa namaatiin naman tokko bakka yoo barbaade dhagaatti gugguufee sagaduu danda'a ilmi namaa. Mirga isaati jedheera Rabbiin illee waan fedhetti. Garuu kabajaa fi jedheera Rabbiin. Assalaamu alaikum kabajuu fi qabna. Moolida yeroo baay'ee hundi keessa hin xiqqeessitu nu argaa jechuudha. Waa tokko wanti muslimummaa irraa immoo moolida kana adda godhan jiru. Moolida kana kennuu malee wanti jira irraa adda godhan jiru. Wanti jedhamee sagadamu tokko ashaadaan jiraa tokko waan heddii kana wal balaaleffattanullee waan tuffatamus miti nu biratti kabaja qabaachuu qaba. Kanaafu an waa tokko isinitti hima. Erga dhugaa rabbii isa rabbiin arguu isinitti hima barbaadan immoo toohidummaan erga yaani fakkeenyaaf waabiyyummaan erga kun erga babal'atu iyyi malee dur luuhiitti qaraasiisa suufiyyaan wallaahi la'aziim amma ilmaan suufiyyaa jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen suufiyyaa hundi jiraa maatiin jiraa qara'aa alima bicha kan daawaa himu qofa wallaahi la'aziim sagumaa isin jira sagada jechuudha. Saganni laa daqiiqaa tokkoof saganni jalan ba'u jechuudha. Maal dhugaa yoo ta'e immoo dhugaa yoo ta'e jechuudha. Erguma wanta akkanaa erguma waabiyyummaan dhufee immoo babal'ate waan uumamaa jirus waan dalagamaa jirus waan amma argaa jirtu jechuudha. Jaalala qabu jarri jaalala qabu baay'ee jaalalamaa qabu namatti naafan namatti mooran dhugaa dubbachuu ta'e jechuudha. Naman tuqanu amantaa namaas hin tuqanu. Kanaaf nutis amantaa jira sirriitti kabajuuf hin dirqama keenya jechuudha ijoollee koo. Abbaa barbaadde ta'i muslimas ta'i pheenxees ta'i ijoollee hordoftoonni amantaa pheenxee asii jiraachuu dandeessu. Isinis gaafa isin keessan takkaas immoo eebbisaan jira jechuudha. Isa kiristaanaas maaliif amantaa kiyya waanan kabajuufan amantaa keessan illee kabaja jechuudha. Eeyyeen egaa warri haaraa dhuftan subscribe godhachuudhaan maatii keenya ta'a. Maatii jaalalaa, maatii gorsaa, maatii bashannanaallee ta'a jechuun barbaada. Egaa kaameraa keenya kan kaleessa to'ate immoo paartii 4 warri argatin kunoo iskiriina kanarra isiniif kaasirraa tuqxanii seenuu dandeessu jechuudha. Akkasiin waliif daddabarsaa iimoodhaan waan jaddatiin sheer illee waliif nu jabeessaa jechuun barbaada. Yaada keessan immoo waan dubbadhe kanarratti koomentii jalatti yaada keessan naaf kennaa jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa hordoftoonni amantaa moolidaa baga ittiin isin gahe isa dhufuun illee isinii naga'u. Bye bye.